Oduu teenyaa jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeera muummee Xaaliyaan fuudhanii Jimma geessuun ijoo dubbiite. Keessumaa bulchaan Itoophiyaatiif gaggeessituun Xaaliyaan tun yeroo Jimma ga'an namoonni isaaniif booyan jiraachuu fi seenaa Itoophiyaa keessatti hooggantuu olaantuun biyya takka Jimma irraa kallattiidhaan gara biyya isiitti balallii taasisuun dubbii ijoo ta'eera. Imala Abiy Ahmedii fi Joorjiyaa Meeloonii Jimmatti taasisaniif dubbii ijoo ta'e gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu biraatiin godina Wallagga Bahaatti barsiisaan hoolaa hatuudhaan himatame hidhaan adabame. Yeroo ammaa qaala'insa jireenyaatiif biyyaa baqachaa kan jiru barsiisaan biyyattii kanneen biyyatti hafan immoo hatuu eegalaniiru jedhame. Hanna dirqama gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin mootummaa federaalaatiin qawween laatamee fi uummata Oromoo kumootaan lakkaa'aman ajjeesaa kan ture Jaalfaqqadaa Abdiisaa gara manaatti galuun dhaga'ame. Jaalfaqqadaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo dha'achuun lixa Oromiyaa keessatti Oromoof Amaara ajjeesaa tureera. Yakka namni kun raawwachaa tureef galuu isaarrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin abjuu qofaatu mana waaqaa nama geessa ilaalchi jedhu Itoophiyaa hin fayyadu. Biltsiginnaas hin baasuu jedhan dura ta'an Koongiresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Profeesar Mararaa Guddinaa qaamoleen siyaasaa Itoophiyaa hundi hatattamaan rakkoo biyyattii furuudhaaf akka mari'atan waamicha dhiyeessaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Israa'el deeggaruudhaan Gaazaa keessatti yakka waraanaa raawwachaa kan jiran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beela dhugaatu Gaazaa mudatee jedhan. Oduudhumaan walqabateen dhaabbiileen mirga namoomaa Israa'el keessa jiran lama Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jedhan. Kunis dhugaa Teel Aviv keessaa ba'eedha. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isin jedha. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeera muummee Xaaliyaan fuudhanii Jimma geessuun ijoo dubbiite. Keessumaa bulchaan Itoophiyaatii fi gaggeessituun Xaaliyaan yeroo Jimma gahan namoonni isaaniif booyan jiraachuu fi seenaa Itoophiyaa keessatti hooggantuu olaantuun biyya takka Jimma irraa kallattiidhaan gara biyya isheetti balallii taasisuun wantoota haalaan dubbataman keessaati. Akkuma guyyaa kaleessaa isin biraan geenya konfiraansiin sirna nyaataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii lammaffaan Finfinneetti gaggeeffamee ture. Konfiraansii kanaas Xaaliyaanii fi Itoophiyaa waliin ta'uun kan qopheessan yoo ta'u, sagantaa sanarratti bulchaan Itoophiyaas bulchituun Xaaliyaanis haasawaa taasisaniiru. Kanaanis qormaata nyaataa addunyaa mudachaa jiru irratti waadanuu kaasan. Sagantaan guddichi ganama kaleessaa gaggeeffamee ture sun sa'aa booda kan xumurame yoo ta'u, akkuma sagantaa sana xumuraniin bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi bulchituun Xaaliyaan ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooniin gara magaalaa Jimmaatti imalan. Bulchitoonni lamaan kun wayita godina Jimmaa magaalaa Jimmaa ga'an taateewwan raawwataman hedduun miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan qoodamaniiru. Seensa magaalaa Jimmaa irraa jalqabee diraamaaleen hedduunis Jimmatti tolfamaniiru. Osoo dubbannu bulchaan Itoophiyaa torbaanii oliif Jimma deemuudhaaf qophaa'aa kan turan yoo ta'u, Jimmi guutuun magaalatti ba'ee akka simatuuf immoo gaggeessitoonni Jimmaa hojii bal'aa hojjechaa turan. Guyyaa lama dura raadiyoo Waazeemaa wabeeffachuun gabaasa gabaafnee turreen qondaaltonni godina Jimmaa yoo xiqqaate guyyaa 4 caalaa Abiy Ahmed dhufa jechuun dargaggoonni akka Abiy gaaffii hin gaafanne mormii takkaas hin dhageessifne gorsaa fi akeekkachiisaa turan. Akka gabaasa raadiyoo sanaatti yoo ta'e yeroo ammaa kana Jimmatti manneen uummataa kan jireenyaatiif kan hojiis diigamaa waan jiraniif warri manneen isaanii sababa kanaan diigame aaranii homaa takka Abiy akka hin gaafanne inumaa daandii magaalaa Jimmaatti bahanii akka nama gammachuu qabuutti Abiy akka simatan kaadiroonni akeekkachiisaa turanii jedha raadiyoon kun. Warri Abiy simachuudhaaf bahu hundis uffata Abiy Ahmed abbaa jijjiiramaati jedhu akka uffatan qondaaltonni akeekkachiisaa
isaas turan. Akkuma jedhame guyyaanis gahee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad kaleessa Jimmatti imalaniiru. Ministeerri muummee Abiy uummanni akka gaaffii takkallee isa hin gaafanne isaas hin mormine erga ofirraa callisiisee booda akkuma qophaa'e sana kaleessa hooggantuu Xaaliyaan fuudhee Jimma geesse. Magaalaa Jimmaa wayita ga'an uummanni kumootaan lakkaa'aman daandiitti bahanii simataniiru. Simannaa kaleessaa kana wantoota baay'eetu adda godha ture. Simannaan kunis miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo dubbii ture. Imala Jimmaa kaleessaa sana irratti wantoota haalaan ijoo dubbii ta'an keessaa tokko dhufaatii jaraa dura roobni jabaan Jimmatti roobuu isaati. Wayita bulchaan Itoophiyaa Jimma ga'anillee roobni sun kan ture yoo ta'u, uummanni jaalala Abiyyiif qabuuf rooba sana keessa dhaabbatee Abiy Ahmad eegaa ture kan jedhu dubbii ijoo ture. Fakkeenyaaf namoonni bakka sanatti argaman nuti jaalala mootii keenyaaf qabnuuf roobni osoo nutti roobuu asitti Abiyyi eegaa jirraa jedhan. Dhuguma uummanni kun jaalaluma ministeera muummee Abiy Ahmadiif qabaniif rooba sana obsanii dhaabbatanii kan jedhu hedduu wal gaggaafataniiru. Gariin uummanni jaallatee osoo hin taane kaabinootaatu dirqee daandiitti isaan baasee rooba keessa isaan dhaabee jedhu. Imala ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi Joorjiyaa Meeloonii hordofee wantoota guyyaa kaleessaa ijoo dubbii ta'an keessaa tokko dubartii wayita Abiyyi Jimma gahu osoo bochuu viidiyoon mul'achuu isaati. Taateen amma duraas deddeebiin raawwatamaa ture guyyaa kaleessaas irra deebiin raawwatame. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa dubartiin takka bulchaan biyyattii wayita magaalaa Jimmaa ga'u sirriitti osoo boossuu dhaga'ama. Viidiyoon dubartiin tun osoo bochuu agarsiisu erga qoodamee booda hedduun gaaffii kaasaniiru. Namoonni mootummaa deeggaran hedduun isaanii jaalala ministeera muummee Abiy Ahmadiif qabduuf dubartiin tun boossee jechuun viidiyoo tana qoodan. Kaan isaanii immoo diraamaa itti yaadamee hojjetame jechuun dhimmichatti qoosaniiru. Imala Abiyyii fi Meeloonii hordofee dhumarratti wanti ijoo dubbii ta'e guyyaa kaleessaa seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif hooggantuu olaantuun biyya takkaa buufata xiyyaaraa Jimmaa irraa kallattiidhaan gara biyya isheetti balallii taasisuudha. Haaluma kanaan ministeerri muummee Xaaliyaanii Jimmatti masaraa mootii Abbaa Jiffaarii fi Haroo Booyyee erga daawwattee booda gara biyya isheetti kan qajeelte yoo ta'u, imala isii buufata xiyyaaraa guddicha Oromiyaa magaalaa Jimmaatti argamurraa taasifte. Amma dura imalli akkasii kan hin baratamne yoo ta'u, qondaaltonni mootummaa yeroo kamuu boolee irraa gara biyya isaaniitti imalu. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa qondaalli olaantuun Xaaliyaan tun magaalaa Jimmaatti daawwannaa erga taasiftee booda buufata xiyyaaraa magaalaa Jimmaatti argamurraa gara Room imaltee jedhame. Dhimma kana hedduun dinqisiifatanii kunis buufanni xiyyaaraa kun jijjiiramuu agarsiisaa jedhu. Oduu biraatiin godina Wallagga Bahaatti barsiisaan hoolaa hatuudhaan himatame hidhaan adabame. Yeroo ammaa qaala'insa jireenyaatiif biyya baqachaa kan jiru barsiisaan biyyattii kanneen biyyatti hafan immoo hatuu eegalaniiru jedhame. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Bosheetti barsiisaan hoolaa hatuudhaan shakkaman hidhaan adabaman. Namni maqaan isaanii Phaawulos Mokonnan jedhaman akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 24 2017 magaalaa Billoo bakka hoolonni dheedaa jirtu hatuun shakkaman. Akka koominikeeshinii magaalichaa gabaasetti sababii hanna kana badhaadhina isaaf hin malle argachuufi jedhama. Akka gabaafametti taanaan shakkamaan hoolaa haadhoo obbo Usmaan Kadiroo birrii 6,000tti tilmaamamtu birrii 4,500tti nama biraatti gurguran. Waa'ee himannaa kanaa himatamaan ammatti homaa hin jenne. Manni murtii aanaa Bonayyaa Boshee dhaddacha adoolessa 18 ooleen himatamaa kana hidhaa waggaa takkaatii fi ji'a 8tiin adabu koominikeeshinii magaalichaa gabaaseera. Dhugumaan namoonni baay'een oduu akkasii yoo dhaga'an akka qoosaatti ilaalanii kolfuu danda'u. Kun garuu baay'ee oduu rifaasisaa ture. Hojjettoonni mootummaa hundi yeroo ammaa kana rakkoo hamaa qaala'insa jireenyaatiin hudhanii wal qabanii kan jiran yoo ta'u, barsiisaan hojjetaa kamuu caalaa rakkoo hamaaf warra saaxilaman keessaati. Ni yaadattu yoo ta'e ji'a tokko dura gabaasa hojjennee turreen barsiisonni naannoo Walloo jiran dhibbootaan kan lakkaa'aman hojii gadhiisanii gara Saawud Arabiyaatiif biyyoota Arabaa birootti baqachaa jiraachuu gabaafnee turre. Torbaanota dura ammoo mana maree bakka bu'oota uummataa irratti pirezidaantiin hojjettoota Itoophiyaa hojjettoonni biyyattii sababa qaala'insa jireenyaatiif waan nyaatan
nyaatan dhabanii hoteela irra deemuun bullee yookaan ammoo nyaata bule fudhachaa jiru jechuun mana maree bakka bu'oota uummataa irratti oduu rifaasisaa qoodanii turan. Hojjettoonni mootummaa hedduun rakkoo hamaa qaaleensa jireenyaa keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, ammatti garuu inni akka barsiisaa rakkoo keessa jiru hin jiru. Barsiisaan kaan bulleedhaan jiraachuuf yoo dirqamu kaan immoo baqachuu irratti argamam. Kanneen biyyatti hafan waan nyaatan dhabanii rakkannaan ooyiruu keessa deemuun hoolaaf re'ee hatuuf dirqamaniiru jedhame. Oduu biraatiin mootummaa federaalaatiin qawween laatamee fi uummata Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesaa kan ture Jaalfaqqadaa Abdiisaa gara manaatti galuun dhaga'ame. Waggoota 7 waraana keessa tan jirtu Oromiyaan qaamonni hidhatan inni dhugaa waraana bilisummaa Oromoo uummataaf dhaabbatan akkuma jiran kanneen faallaa kanaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii mootummaadhaan hidhachiifamanii saamiinsa ajjechaa gara jabinaaf dhiittaa mirga namoomaa hamaa Oromiyaatti raawwachaa jiranii hedduu turan. Namoota mootummaan hidhachiisee waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun Oromoo irratti bobbaase keessaa Jaalfaqqadaa Abdiisaa namni jedhamu tokko ture. Ammatti Faqqadaa Abdiisaa nama siyaasaa irraa homaa quba hin qabne malee namni maqaa isaa hin dhaga'in waan jiru hin fakkaatu. Faqqadaan miidiyaalee Itoophiyaa irraa jalqabee haga miidiyaalee idil addunyaatti waa'een isaa gara jabummaa dhiiraatiin guddoo kaafameera. Jaalfaqqadaa Abdiisaa uummata Oromoo lixa Oromiyaa addatti ammoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiran kumoota dhibbaan kan lakkaa'aman ajjeeseera. Kaan saamee kaan qaamaa irriseera. Uummata Oromoo qofa utuu hin taane maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahachuun uffata waboo fakkaatu uffachuun saba Amaaraa haala suukanneessaan ajjeesee maqaa Oromoos balleesseera. Kana immoo uummanni Oromoof Amaaraa jardagaa jaartee jiraatan ragaa bahuutii ol miidiyaaleen addunyaas mirkaneessaniiru. Fakkeenyaaf caamsaa bara 2023 gaazexaan guddichi Ameerikaa Washington Post gabaasa bal'aa Faqqadaa Abdiisaa qofa irratti xiyyeeffatee hojjeteen Faqqadaan yakka hamaa Oromiyaa keessatti raawwachaa turuu mirkaneesse. Gaazexaan kun gabaasa mata dureen isaa Rebel or Bandit jedhu hojjeteen Faqqadaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahachuun Oromiyaatti yakka dhala namaa irratti raawwachaa turuu gabaase. Akka gabaasa gaazexaa kanaatti yeroo sana Faqqadaan qaamota mootummaatiin qawwee hidhatee uummata nagaa ajjeesaa turuu akeeka. Akka fakkeenyaatti gabaasa yeroos hojjetame keessatti Faqqadaan magaalaa Agamsaa keessatti ajjechaa suukanneessaa saboota lamaan jechuun Oromoof Amaaraa irratti raawwachaa ture. Mee waan yeroo sana dhalataan Oromoo tokko gaazexaa kanatti hime isin yaadachiifna. Bara 2023 wayita gaazexaan Washington Post gabaasa hojjechaa ture magaalaa Agamsaatti gareen Faqqadaa saba Amaaraa haala suukanneessaan ajjeesaa turan. Dhalataan Oromoo maqaa isaa dhoksuun gaazexaa kanaaf yeroo sana yaada kenne. Yeroo ammaa kana gareen kun uffata waboo fakkaatu uffatanii uummata ollaa keenya jiraatu kan Amaaraa ajjeesaa jiru. Ajjechaan sun uummata nagaa irratti ta'e uummata qulqulluutu garee Faqqadaatiin ajjeefamaa jira jedhu namni dhalataa Oromoo ta'ee fi Washington Postiif yeroo sun yaada kenne. Kan baay'ee nama gaddisiisu inni biraa Oromoota dhibbaan lakkaa'amanis yeruma sun harka Jaalfaqqadaatiin ajjeefamaniiru. Yeroo sana gaazexaan kun gabaasa hojjete keessatti Jaalfaqqadaa Abdiisaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad osoo aangoo hin qabatin hidhaa ture. Sababa Abiyyi Ahmad aangoo qabateen hidhaarraa kan ba'e yoo ta'u achi booda uummata saamuu hojii godhate. Dabrees qawwee hidhate fayyadamuun isiniif qabsoofna jechuun uummatarraa waan saameen qawwee dabalataa bitatee garee ijaarrachuun waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon hoogganamu faanas walitti dhukaasaa turaniiru jedha Washington Post. Namichi miskiinota Amaaraatis ta'ee Oromoo maqaa woboo dhahachuun duguugaa ture kun dhumarratti guyyaa kaleessaa gara mana isaatti deebi'eera jedhame. Mana isaa yoo jennu mootummaatti galeera jechuu keenya. Kaleessarraa jalqabee waajjiraalee mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti argaman Jaalfaqqadaan nagaan galeeraa jechuun mirkaneessan. Fakkeenyaaf waajjirri paartii badhaadhinaa Horroo Guduruu Wallaggaa uummanni lixa Oromiyaa baga gammaddan. Jaalfaqqadaan harka kennateera jechuun hubachiiseera. Jaalfaqqadaa jalqabumaa ofii hidhachiiftanii bosona geessitanii akkamitti harka kennate jechuun uummanni immoo gaaffii biraa waajjira kanarratti kaaseera. Oduu biraatiin abjuu koo qofaatu mana waaqaa nama geessa ilaalchi jedhu Itoophiyaa hin fayyadu biltsiginnaas hin baasu jedhan durataan koongiresii federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddina. Profeesar Mararaa Guddina qaamoleen siyaasaa Itoophiyaa hundi atattamaan rakkoo biyyattii furuudhaaf akka mari'atanillee waamicha dhiyeessan. Tibbana imala Ameerikaarra kan jiran Profeesar Mararaa Guddina hawaasa waliin mari'achuuf akka jiran himaniiru. Gara Ameerikaa kan imalaniifis waan lamaaf akka ta'e kan dubbatu Profeesartichi kan
jalqabaa uummata keenya biyya Ameerikaa jiraatu faana hiree gara fuula duraa biyyaa fi uummata keenyaa irratti mari'achuudha jedhan. Kan lammaffaa immoo hojii dippiloomaasiitiif akka gara Ameerikaatti imalan dubbatu. Haala biyya keessa jiru irratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin afgaaffii kan taasisan Piroofeesar Mararaa Guddinaa haalli Itoophiyaa keessa jiru waa sadii gurguddaadhaan ibsamaa jedhan. Kan jalqabaa boora'uu naga'aatii fi mancaatii sana hordofee dhufe bahanii galuu dadhabuu lammiileetii jedhan. Rakkoon biyyattii harkaa qabu kan lammaffaa rakkoo dimokiraasiif bulchiinsa gaarii akka ta'e ibsan. Sadaffaan immoo rakkoo diinagdee fi deegaatii jedhan. Namni nyaatee buluu dadhabeera kanneen miindaa qaban hojjettoonni mootummaallee har'a Itoophiyaa keessatti nyaatanii buluuf rakkataniiru jechuun dhugaa jiru dubbatan. Osoo dubbannuu gabaasuma amma hojjenne keessatti barsiisaan hoolaa hatuu jalqabeera. Sababiin isaa qaala'insa jireenyaati jenne. Piroofeesartichi kun dhugaa lafarra jirudha jedhan. Furmaanni siyaasaa keenya mootummaa fi humnoonni siyaasaa hundi ta'anii mari'achuun karoora waloo biyya ceesisu qopheessuudha jedhu dura ta'aan Koongiresii Federaalawaa Oromoo. Humnoonni siyaasaa Itoophiyaa abjuu isaanii walitti araarsuu qabu kan jedhan Piroofeesartichi abjuu qofaatu mana waaqaa nama geessa ilaalchi jedhu Itoophiyaa hin fayyaduus jedhan. Abjuun akkasii Haayila Sillaasees Dargiis Wayyaanees hin fayyadne kan jedhan Piroofeesartichi ammallee Biltsiginnaas hin fayyadu jedhan. Ammatti humnoonni siyaasaa hundi abjuu mataa isaanii qaban walitti araarsanii karoora waloo qopheeffachuun irra jiraataa jedhan. Maajik foormulaa miti kan barbaachisu. Maajik foormulaa hoo qabaate siyaasni akkasii kun wal mari'achuu walitti dhufteellee wal bukkee teessisuu oda dhabde warra akkasii sun maal hojjeta? Warra achi gamaa maal gochaa jira? Maal hojjeta? Warri faranjii maal jettisi? Aggregation of interest jetti. Sile fedhii waloo fedhii abjuu kee abjuu koo abjuu maalii duwwaa otoo hin taane fedhii waloo maal gooneetu walitti finnaa jetti. Fedhii waloo aggregation of interest. Siyaasa walajjechaatiin Itoophiyaa eegee addunyaa godhuu malee furmaanni dhufe abadan hin jiru kan jedhan Piroofeesartichi siyaasa walajjechaa keessaa ba'uun gara siyaasa ta'anii dubbachuutti dhufuu qabnaa jedhan. Walajjechaan maraamartoo siyaasaa Itoophiyaatti yeroo dheereesse malee furmaata tokkollee fiduu hin dandeenyes jedhan. Mariin godhamu immoo marii dhugaa ta'uu akka qabu cimsee dubbata. Hoogganaa olaanaan Koongiresii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin Israa'el deeggaruudhaan Gaazaa keessatti yakka waraanaa raawwachaa kan jiran Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beela dhugaatu Gaazaa mudatee jedhan. Wayitaa Ministeerri Muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun beela Gaazaa haalanitti Tiraamp kana dubbatan. Oduudhumaan wal qabateen dhaabbileen mirga namoomaa Israa'el keessa jiran lama Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwachaa jirti jedhan. Haaluma kanaan Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beelti hamtuun Gaazaa mudachuu mirkaneessan. Netanyaa'uun isa Israa'el beela Gaazaa keessaa hammeessite jedhame soba adiidha jechuu irratti Tiraamp gaaffii gaafatamnaan akkas jechuun deebisan. Ani hin beeku. Ijoolleen sun waan sirriitti beelaan fakkaatu. Sun beeluma dhugaatiis jedhan Tiraamp. Iskootlaanditti ministeera muummee UK Kiir Staamar waliin yeroo marii gaggeessanitti Tiraamp qaamni kamiyyuu achitti homaa gochaa hin jiru. Iddoon sun babbadeera. Israa'el waan kana karaa biraatiin akka yaaltu itti himeera jedhan. Qondaaltonni deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beela hambisuudhaaf nyaanni hammaan guddaa ta'e barbaachisaadha jechuu booda ture yaanni Tiraamp kan dhaga'ame. Ammatti biyyoota hedduu biratti Ameerikaan ofiifuu yakkamtuu waraanaa hamtuudha. Guyyaa lama dura Chaayinaan ibsa baafteen seenaa addunyaa keessatti Ameerikaan duguggaa sanyii lama Gaazaa keessatti raawwachaa akka jirtu ibsite. Oduudhumaan wal qabatee fi Teel Aviiv irraa baheen immoo dhaabbileen mirga namoomaa Israa'el keessa jiran lama Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwachaa jirti jedhan. Dhaabbileen mirga namoomaa gurguddoon Israa'el keessa jiran lama B'Tselem fi Physicians for Human Rights jedhaman Israa'el lammiilee Falasxiin Gaazaa keessa jiran irratti duguggaa sanyii raawwachaa jiraachuu mirkaneessan. Dhaabbileen mirga namoomaa kun gabaasa waloo guyyaa kaleessaa adoolessa 28 baasaniin Israa'el waggoota lamaan darban waraana Gaazaa keessatti namoota nagaa qulqulluu Gaazaa keessa jiran sababa Falasxiin ta'aniif qofa irratti xiyyeeffattee duguggaa sanyii irratti raawwachaa jirti jechuun himatan. Kanaanis Falasxiinota irratti miidhaa guddaaf rakkooleen hedduun hin furamne akka geessise ibsuun dhaabbileen kunneen dabaluudhaan michoonni Israa'el warra dhiyaa tarkaanfii kana dhaabuudhaaf
dirqama seeraatii fi naamusaa qaban bahachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Akkasumas gabaasni kun ajjeechaan dubartoota daa'immaniif manguddoota 10,000 lakkaa'aman irratti raawwatameera. Dirqiin buqqa'uuf hanqinni nyaataa akkasumas ammoo manni jireenyaatiif bu'uuraaleen siviilii barbadaa'uun Falasxiinonni kunuunsa fayyaa barnootaaf mirga bu'uuraa biroo akka hin arganne taasiseera jedhan. Daayireektara olaantuu Biitsalam kan ta'an Yuulii Noovaak wanti nuti argaa jirru kaayyoo garee tokko balleessuudhaaf yaadame garuu haleellaa ifa ta'ee fi itti yaadanii namoota nagaa irratti raawwatamuudha jechuun tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafatan. Dabaluudhaan namni hundi yeroo duguggaan sanyii uumamu maal gochuu akka qabu of gaafachuu qaba jedhan yaada kennaniin. Kanaan duras dhaabbileen idil addunyaatii fi Falastiin keessa socho'an hedduu waraana kana duguggaa sanyii jechuun ibsaa turan. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nuummoo mana keessanitti isiniif finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenna Hafuutii online shopping jedhuun heloo nuun jedha. Teessoon keenna magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenna isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan yeroo maraa.